Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota OCM tuubii nageenyi keessan badhaadhaan nuti nagaa jirra alhamdulillah. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aas odeeffannoo tokko gaafii hedduu keessanii kan ta'e deebii isiniif ta'a waan jedhi qabadhee isin dhufee jira waan ta'eef hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa kenna. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan nu faana nu hordofaa isiniin jedha. Warroonni maatii keenya taatan like share gochuudhaan nu jajjabeessaa akkasii nu jajjabeessan abdii qabna. Kanaaf akkuma jalqabarratti kaasuuf jaaletti guyyaa har'aa odeeffannoon qabadhee gama keessan dhufe. Guyyoota muraasa duraa fi ji'oota darban keessa haala ijaarsa manaa irratti dallaa tokko ijaaruudhaaf qarshii meeqa akkam gaafatuu fi akkuma gaafii keessaniitis mana ijaaruuf qarshii meeqa akka gaafatu fi wantoota kanaaf kana fakkaatan hedduu isin biraan gahaa turuun kiyya ni yaadatama jechaadha. Haaluma isa fakkaatuun guyyaa har'aas gaafii hedduu keessanii kan ta'e lafa kaaree 440 200 fi 300 irratti dallaa qorqorroodhaan ijaaruuf qarshii meeqa akka nu gaafatu jalqabarraa kaasee hanga xumura isaatti isin biraan gahaa waan ta'eef kanaaf deebii isiniif ta'a jedhee nan yaada. Haga xumura qophii keenyaatti hordofaa maaliif yeroo baay'ee mana bulokkeetti yookaan immoo dallaa bulokkeettiidhaan ijaaruuf qarshii hammam akka gaafatu isin biraan gahaa ture jechuudha. Kanaaf namoonni hedduun qorqorroonis ni barbaanna waan jettaniif warroonni qarshii hedduu qaban dhakaadhaan yoo dallaan warroonni kun waan ammoo maal ta'a kanas beekuu qabna waan jettanii komis ni ta'a jedheeti. Waan kana isin biraan gahuudhaaf yaalii taasise jechaadha. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa kenna. Akkuma jalqabarratti isin kaasee gara odeeffannichaatti yoo isin jalqabarratti kaaree 300 irraa isiniin gaha jechaadha. Kaaree 300 irratti dallaa tokko qorqorroodhaan ijaaruuf maal nu gaafata kan jiru jalqaba isin biraan gaha. Fakkeenyaaf lafa kaaree 300 ta'e lafa bal'ina hamma kamuu irratti dallaa qorqorroodhaan ijaaru yoo barbaanne meeshaalee nu barbaachisan jalqabarratti qorqorroodha. Itti aansuudhaan muka nu barbaachisa, muka gosa lamaan nu barbaachisa, muka dhaabaa kan amma argaa jirtan kana jechaadha. Qorqorroo keessan kan ol babba'e mitira tokko irraa fagaachuudhaan kan dhaabbatu jechaadha. Isa itti aansuudhaan muka mooraalee xaawulaa babbaqafamee dhaabamu yookaan ammoo maagara qajeelaa kan damna hin qabnes fayyadamuu ni dandeettani. Akka filannoo keessaniitti dallaan keessan bifa kanaan haasinii bareedu yoo barbaaddan umrii dheeraa akka qabaatuu fi akka hin daddaanne yoo barbaaddan mooraalee yookaan ammoo xaawulaa qaqallaa isuma manaaf itti fayyadamnu sana dallaadhaafis itti fayyadamuu ni dandeenya jechaadha. Isa itti aansuudhaan mismaara nu gaafata. Waan kanarraa hafeen ogeessa qofa nu gaafata jechaadha. Meeshaalee baay'ee waan nu gaafatu miti. Namoonni hedduun yoo barbaadan jala isaa waalikii hidhuu ni dandeettan umrii baay'ee yookaan umrii dheeraa akka qabaatuu fi dhiisuus ni dandeettan sun akka filannoo keessaniitti. Garuu irra caalaa bayeessa kan ta'u kan ammoo gaarii kan ta'u dallaan kun umrii dheeraa akka qabaatu kan nu fayyadu jala isaa dhakaa fi ashawaadhaan harmataa yoo hiine bareedaadha jechaadha. Kana waalikii isaa yookaan luka isaa hidhuun barbaachisaadha. Kanaaf meeshaalee kanneen hammam nu gaafata qarshiitti hojii jirru ammoo maal ta'a kan jedhu gamanumaan isin biraan gaha jechaadha. Kan irra jiru lafa kaaree 300 irratti lafa kanneen sadan isin biraan gahu kana keessatti dallaa zuuriyaa isaa yookaan ammoo gara roga isaa afranuyyuu kan dandalleenu yoo ta'e jechaadha. Fakkeenyaaf manni nama tokko cinaa tokkoon dallaan biraa jira yookaan ammoo manni biraa jira kan ofirraa baasii irraa buusuu danda'u yookaan ammoo baasii keessan isin hir'isuu danda'a. Guutumaan guututti rogni isaa hundayyuu naannoofni isaa hundayyuu dallamee hin jirre yoo ta'e naannawa isaa hunda dallaa yoo barbaanne qarshii hammam nu gaafata kan jedhudha jechaadha kuni. Kanaaf lafa kanarratti lafa kaaree 300 kanarratti qorqorroo 125 nu gaafata jechaadha dallahuudhaafi. Gubbaa isaarra dheerina qorqorroo meetira 2 waan ta'eef meetira 2 yoo dalleettan gahaa jechaadha. Kanaaf murtaniisi walakkaa isaa qorqorroo tokko bakka 4tti murtanii itti dabaluu yookaan immoo gara gubbaa dheerina isaa dabaluu ni dandeettani. Kanaaf lafa kanarratti walumaa galatti qorqorroo 125 yoo qopheessine nu gahaa jechaadha. Kanaaf yeroo kanatti gabaa irratti qorqorroon 270 qorqorroo sadarkaa lammaffaatti fayyadamtan gahaadha. Sadarkaa lammaffaadhaan herreega isinii hojjedhee jira. Dallaadhaaf ni ta'a waan ta'eef. Kanaaf qorqorroon tokkochi 270 kanaaf lafa kanarratti ammoo qorqorroo 125 gaafata. Walumaa galatti baasiin qorqorroodhaaf nu barbaachisu 33,750 qorqorricha kana qopheessuu ni dandeenya jechaadha. Itti aansuudhaan muka dhaabaaf ta'u meetira tokko irraa fagaatee kan dhaabamu kana muka 40 nu gaafata. Yeroo kanatti mukni dhaabaa kun gabaa irratti kan ittiin gurguramu qarshii 150 qarshii 150 kanaan muka 40 kana qopheessuu barbaanne qarshii 6,000 nu gaafata. 6,000 qopheessinaan dallacha kana ijaaruu ni dandeenya jechaadha. Yookaan muka dallaa kanaaf ta'u qopheessuu ni dandeenya. Itti aansuudhaan mooraalee amma isin jedhe yookaan maagaraaf kan oolu kana jechaadha 104 nu gaafata. Yeroo kanatti kan ittiin dalagamu mooraaleen kun yookaan muka ittiin bitamu qarshii 50 jechaadha tokkosa. Kanaaf muka 400 kana qarshii 5,000 fi 200 qopheessuu kan ammoo bituu ni dandeenya jechaadha. Dallaa kana dallahuudhaaf mismaarri kan qorqorrootti dhaamu ta'ee kan mukni ittiin dhahamu maagarri ittiin ijaaramu jechaadha. Saanduqa 3 nu gaafata. Saanduqni tokko yeroo kanatti gabaa irratti qarshii 350 jira. Saanduqa 3 kana bitoo barbaanne qarshii 150 yoo qopheessine mismaara mana kanaaf dallaa kanaaf barbaachisu nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Ogeessi dallaa kana ijaaru innis kan herreegatuun
qorqorroodhaan jechaadha baay'ina qorqorrootiin qorqorroo diddamoo ta'e diddamoo kana hamma waliigaltee keessaniitiin baay'isa yeroo kanatti baay'inaa kan ittiin hojjetan ogeessonni dallaa kana ijaaran qarshii 40 herreegatanu qorqorroo tokko jechaadha kanaaf qorqorroo 125 kana qarshii 5,000 ogeessaaf kafaluu yoo ogeessaaf yoo kaffalame ni gaha jechaadha kanaaf ogeessi qarshii 5,000 isin gaafata. Walumaa galatti lafa kanarratti dallaa kana ijaaruuf meeshaalee amma binne kana ta'e ogeessa ta'e qarshii 45,600 yoo qopheessine dallaa kana nu geessuu ni danda'a jechaadha haala adda ta'e haala bareedaa ta'een nu geessuu ni danda'a jechaadha qarshii 45,600. Kanaaf hordoftoota keenya odeeffannoon waa'ee lafa 300 irratti kaaree 300 irratti dallaa qarshii hamma kanaan ijaaruu ni dandeenya. Ittaan sun akkuma jalqaba irratti isinii kaase sadarkaa lammaffaarratti kan isinii hojjete lafa kaaree 200 irratti qorqorroodhaan ijaaruu yoo barbaanne qarshii meeqa nu gaafata kan jedhuu fi ji'a muraasa dura yookaan immoo guyyaa kaleessaa jechaadha qorqoon bolokkeettiidhaan ijaaruuf qarshii hammam akka gaafata san biraan gahee jira gamanumaan warra qorqorroodhaan ijaarachuu barbaadan warra bolokkeettiin ijaaruu hin dandeenye fi ijaaruu hin barbaanne qorqorroodhaan gama kanaan gatii kanaan herree ijaarsisuu ni dandeettan jechaadha isas tartiibuma kanaan meeshaalee maal nu gaafata qarshii itti hojii jiru hammam ka jedhu san biraan gaha lafa kaaree 200 kanarratti qorqorroo 75 yookaan immoo qorqorroo firii lakkoofsa isaatiin 75 ka ta'e nu gaafata jechaadha akkuma jalqaba irratti san biraan gahe yeroo kana gabaa irratti 270 jira qorqorroo sadarkaa lammaffaatiin herreega isinii hojjedhee jira kanasi qorqorroo 75 kana bituudhaaf qarshii 20,000 fi 250 bituu dandeenya yookaan immoo hammana nu gaafata jecha qarshii 20,000 fi 250 nu gaafata jecha qorqorroo qofa qopheessuudhaaf. Haaluma isa fakkaatu muka dhaabaatiif kan ta'u mukni dhaabaa kun bakka lama lamatti muramee ittiin ijaaruu kan dhaabatti fayyadamuu ni dandeettan jecha dheerinni isaa hedduu waan ta'eef kanaaf muka 30 nu gaafata jechaadha muka 30 kana qarshii 150 bitama yeroo kana gabaa irratti mukni tokko walumaa galatti muka dhaabaa kanaaf qarshii nu ga'u qarshii 4,500 hamma 5,000 nu gaafata jechaadha kanaaf qarshii kanaan qopheessuu ni dandeenya. Haaluma isa fakkaatu mooraleetti yoo fayyadamne mooralee 72 nu gaafata mooralee 72 kana tokko isaa birrii 50 isiniin jedhee jira. Herreega jalqaba irratti hojjedheerratti kanaaf qarshii 3,600 muka kanas qopheessuu ni dandeenya jechaadha. Walumaa galatti muka kana yookaan mooraalii kana qopheessuuf qarshii 36 jennee jirra. Haala isatti aansuudhaan mismaara saanduqa lama nu gaafata yeroo kana mismaara saanduqni tokko qarshii 350 waan ta'eef walumaa galatti mismaarri dallaa kanaaf ga'u qarshii 700 qopheessuu ni dandeenya. Ogeessichi akkuma jalqaba irratti kaase qarshii 40 kan ittiin ijaaran ammoo kan ittiin dalagani kanaaf luukii 75 kana qarshii 3,000 nu ijaaru kan ammoo nuuf dallahuu ni danda'an jechaadha. Walumaa galatti akkuma jalqaba irratti simbiraan gahetti lafa kaaree 200 kana irratti qarshii 32 qopheessinan dallaa isaa ogeessaaf kafalute meeshaalee bituun walumaa galatti guutumaan guutuutti roga isaa arfan itti ijaaruudhaaf qarshii 32 qopheessinan nuuf gahuu ni danda'u kan ammoo dalagaa kana nuuf xumuruu ni danda'a jechaadha. Egaa haaluma isa fakkaatuuni sadarkaa sadaffaarratti kan isinii hojjedhe lafa kaaree 145 jechaadha yeroo baay'ee lafti bakka bu'ummaadhaan namaaf kennamu lafa kaaree tokkoo fi 40 kana jecha magaalaa hedduu keessatti kanaaf lafa kaaree 140 kana irratti qarshii hammam nu gaafata kan jedhu namni tokko guyyaa kaleessa kaaree 150 irratti meeqa na gaafata kan jette gamanumaan deebisii ta'a jechaadha garaagarummaa baay'ee waan hin qabne kaaree 10 qofaan garaagarummaa qaba kanaaf gatii kanaan tokkuma ta'a jechaadha kaaree 150 fi 140 gatiin isa baay'ee kan walirraa fagaatu miti naannoo qarshii 1000 garaagarummaa yoo qabaate ala kana caalaa garaagarummaa hin qabu siifis deebii gamanumaan deebisiif ta'a jedhee hiyyaada egaa akkuma laffiin kana lamaan isin biraan gahetti kan sadaffaa kana irrattis qorqorroo naannoo 65 nu gaafata jecha lafa kana irratti dallahuudhaaf qorqorroo 65 kana qarshii 270 gabaa irratti gurgurama isin jedhee jira walumaa galatti qorqorroo lafa kanaaf ga'u kammoo qorqorroo 65 kana qarshii 17,550 qopheessinaan nuuf ga'uu ni danda'u kammoo qarshii kanaan qorqorroo lafa kana irratti dallahuuf nu barbaachisu bituu yookaan immoo ittiin dalagsiisuu ni dandeenya jechaadha. Haaluma isa fakkaatuun muka dhaabaa lafa kanaaf nu ga'u muka 26 jechaadha. Mukni tokko yeroo kana gabaa irratti qarshii 150 jira. Walumaa galatti muka dhaabaa kanaaf qarshii 3,900 hanga 4,000 nu gaafata jechaadha. Itti aansuudhaan mooraalee yookaan immoo maagara dallaa kanaaf nu barbaachisu naannoo mooraalee 56 nu gaafata jechaadha yeroo kana gabaa irratti 50 jira tokko isaa waan ta'eef mooraaleedhaaf qarshii nu ga'u qarshii 2,800 yoo binne nuuf gaha jecha yookaan immoo baay'ina isaatiin firee 56 yoo binne nuuf gahuu ni danda'a jechaadha lafa kana irratti ijaaruudhaaf mismaara saanduqa lamaati qarshii 700 nu gaha ogeessichi lafa kana irratti dallaa kana nuuf dalahu qarshii 2,600 nu gaafata jechaadha luukii 65 kana birrii 40 yoo hirreenne naannoo qarshii 20,200 nuuf dhufa jechaadha kanaaf walumaa galatti lafa kaaree 140 kana dallahuudhaaf mukaaf fi qorqorroo akkasumas mismaara dabalatee ogeessaaf kan kaffalu dabalatee qarshii 27,550 qopheessinaani
dallaa kana lafa kanarratti dalasisu ni dandeenya jechaan egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo waa'ee lafeen kanneen sadan irratti isin qabdee dhufe kanuma hangammaa hordofaa turtani gamanumaan wanti beekuu qabdani kun meeshaalee hunda meeshaalee akkama dallaa kana ijaaruuf barbaada hunda yoo bittanii qarshii hamma kanaa kan gaafatu maaliif namoonni tokko muka kan ofii keessanii itti fayyadamuu ni dandeettan jechaadha kanaaf baasii kan isin irraa hirdhata kan muka irraa hir'iftanii kanaaf ba'iftanii yookaan ammoo hirreeddanii argachuu ni dandeettan jechaadha kanaaf odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee isin dhufe kanuma hangammaa hordofaa turtan irra deebuudhaan warroon yeroo jalqabaatiif gama kana dhuftan subscribe gochuun hin dagatina waan baay'eedha kan isin gadhiifne jiruuf kan kana booda isin gadhiifnu waan ta'eef waan isin fayyadu dhuftanii yoo hordoftan irraa fayyadamuu ni dandeettani egaa gaafii yoo qabaattan gara keessaatii fi gara koomentiitiin gaafachuu ni dandeettani gaafii keessaniif deebii isin dhiyeessuuf nuti ammoo qophiidha viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu